Ashama ilmaan Oromoo akkam jirtan bikka jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatun isiniin ja'a. Baga gammaddanii hedduu arraan tana gammaddanii jirtanii inshallah warri itti aanus warri ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromootitti taphatu hundi isaaniitu yeroo gabaabduu keessatti wayyaaneen ni ariitii yaa viidiyoo akka hin salphanne gama obboleeyyan keessaniitirra goraa ummanni akka qodatti isiniif fayyadamaniiti isin darbanii lafatti sirriganii booda dhumti teessan ilmaanuma Oromoo bira deebituudha. Tanarraa kan kee anis hedduun gammadeetiin jira isinis gammadanii jirtan gammachuu tanaaf arraan tanaaf barumsa xiqqishaa tokko booda isiniifin appilikeeshinaa san isiniifin kannaa akkaataa agartee miti namoonni hedduun irraa gammadan jeetii yaada. warroonni gartee miti like barbaadan like gartee suuraa teessan fi waan adda addaa waan gadhiistan barreeffamaa akka gadhiiftan like fa isin harkachuu yoo dadhabdan karaa salphaadhaan akkaataa gartee mi like deeqaa 30 keessatti like toora 400 fi 80 jechuudha 400 fi 40 like ساعات كخيست مو دي بس الديري سديتما أكار كتان ويا توكتيه جو تراشان قولة جو دنديسني application سان بودا كابديتي نسني فدا أكاتا اتفايدا ما يساتيو جينجو يسرا كاكا بلا سور كيسا ميتي يسرا أكار كاتشو دنديسنيس سنين غرسيسا Samboodaan itti gammaddan jeetii yaada. Akkam jettan afsaanaan dhugaadhaa bar. Itti gammaddan jeetii yaada. Appilikeeshina isaan reefuun arkee. Samboodaan akka barbaaddanitti share like naa godhaan jettanii appilikeeshina san keessa seentanii namni akkuma jiru dhufee like isiniif tuqaa. Samboodaan ni gammaddan baga gammaddanii ammallee anis appilikeeshina saniin isiniin gammachiisa jeetii yaada qabaa. du galatoma share wal koda kana boda galgalarati na igadaye duga wada nifsena nisin sobe mbiyahu no yo application san nisin fidu bade ama boda duga na sena du galatoma anda gefatani sinis share goda kana